Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota peejii qeerroo bakka jirtan nageenyi badhaadha. Nageenyi kiyya bakka jirtanutti isin haa ga'u isin jira. Egaan peejii qeerroo yeroo appilikeeshinaa babbareedaa qabatee isiniif dhiyaata. Arralleen kanumaan wal qabatee appilikeeshinii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis maal yoo ta'an karaa jaalallee keessan waan isin irra ooltu waan isin namaan haasoftu ittiin hordofuu dandeessanu. Kana kan isin barsiisu jechuudha. Akka namni kana walitti hin loluu miti. Sanummoo jechuudha isin yoo walii galtee qabaattan jechuudha kan isin kana wal hordofuu dandeessanu. Yoo wal bira jiraattan garuu wanni rakkoodha jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshina kana jechuudha nam tokko isin bira jiraatee jawaala keessan irratti buusee waan isin akkaawuntii isaa irratti bane jechuudha otoo isin hin beekin irratti banachuu ni danda'a. Kana wanni furmaan isaa immoo appilikeeshina kana jechuudha jawaala keessan irratti argitan taanaan gubuu qabdan. Inni kan biraa immoo iimeelii keessan iimeelii akkaawuntii keessan namaa kennuu dhabuudha. Gowwaanuu yeroo kana namni iimeelii keessan iimeelii ofii namaa kennu hin jiru jechuudha. Kana dura jechuudha kana dura peejii kiyya YouTube chaanaalii keessan seentanii peejii kiyya jechuudha. Subscribe naa gootanii YouTube kiyya akkanaa guddiftanu kabajaan isin gaafadhaa gayonaatti namoonni baay'een subscribe hin godhin jirtanii kun immoo duddubbatti nama hambisa jechuudha. Akka namni hamileen godhanne nama godha. Qeerroo appeettaniiti kan isin barreessitan jechuudha. Qeerroo app jettanii erga barreessanii asirratti wanti isin hubachuu qabdanu. Qeerroo app ka jedhe mallattoo samaawitiin kan barreeffame lama jira. Kan kiyyaa qubee een tokkitti jechuudha. Inni kaan een lama sana garjallaa kanatti argama jechuudha. Yeroo tokkoof akkana seentanii qeerroo app kunoo kana jechuudha. Piroofaayiliin isaallee kanuma akkanatti seentanii asirratti waan baay'ee gadhiiseetiin jira hordofuu dandeessanii. Asirratti mallattoo diimuutuun barreeffame subscribe ka jedhe kana yeroo tokkoof akkanatti cuqaastan jechuudha. Wanti gadhiise yerootti dafee akkas hin ga'uuf mallattootti kana akkana gootan jechuudha. Inni kan biraan amma gara barnoota keenya irraatti deebinaa jechuudha. Barnoota keenya irraa kanatti yoo deebinu jechuudha. Appilikeeshinii sun jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuudha. Banadhee waan hin jiruuf fakkeenyaaf lafoota haaromseen jechuudha. Karaa isin ittiin isinii galuu akkanitti isinii galuu danda'uuf lafootaan haaromsa jechuudha. Amma ni deebinaa. Egaan wanti isin beekuu qabdanu appilikeeshinii kun jechuudha kan irratti bu'uu qabu jawaala nama itti hordofuu barbaaddan sanaati jechuudha. Walirraa fageenya yoo ta'e walii galteedhaan malee gonkumaa hin danda'amu. Appilikeeshina kana jawaala jaalallee keessan irra buuftan jechuudha. Akka inni gaditti bu'u gootanii daawunlood gootanii kaatanii iimeelii keessaniin akkasiin ittiin banattu isin agarsiisa. Sana booda karaa hundaa isin agarsiisa. Kana kan argachuu dandeessanu pileestoorii keessan keessaa iyyee. Jawaalli keessan irraa appilikeeshinii kun bu'uu dhabuus rakkoon tokko hin jiru. Asirratti kooloo jettanii kan isin barreessitan jechuudha. Wagga barreessanii pileestoorii keessan irratti jechuudha. Mallattoo kana jechuudha. Maaliifuu immoo cinaa viidiyoo kanarratti kan akkanatti deddeemu kun appilikeeshina kana jechuudha. Amma gara akkaataatti fayyadama isaatti isin geessa jechuudha. Amma appilikeeshinii kana ni seenna jechuudha. Wagga seenne akkanatti isinii baha. Ka jaalallee keessan irra jira jechuudha. Kan nama isin hordofuu barbaaddanii. Asirratti filannoo lama isinii baasa. Raayit itti gootanii asitti koontiinuu jedha. Kan keessa seentanii. Asirratti allow permission jedha. Kana yeroo allow ka jedhe kana allow itti gootan amma dhumaatti jechuudha. Allow itti gootanii. Akkanatti isinii baha jechuudha. Kuni wanni isin namaan haasoftan asirratti isinii fida. Asirratti hoggaan akkanatti bahe asirratti sarara sadii sarara rukutame kan argitu. Kanatti rukuttanii asirratti jalqabarra kan jiru automatic recording jedha. Sana yoo barbaaddan on gootan yoo barbaaddan off gootan. Faayidaan isaa maali warri hin beekne jechuudha. Wanni isin namaan haasoftan waraabee appilikeeshina kana keessa isinii kaa'a jechuudha. Jawaaluma keessan keessatti. As keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf sarara sadii kana tuqxanii jechuudha. Kan isin kana argattanu amma asirratti asii barreeffama kana jechuudha. Email Gmail ka jedhu kana jechuudha. Isa kan isin itti galtan asirratti tokko lama sadi barreeffama sadi qofa garjallee jira. Auto email Gmail jedha. Sana akkanatti itti rukuttan jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdanu Wi-Fi only ka jedhe kana jechuudha. Wi-Fi qofaan akka inni dhufu jechuudha. Sana on gootan jechuudha. Off gootan jechuudha kana off gootan. Kan Wi-Fi only jedhe kana off gootan. Maaliif jennaan yoo daataa ta'e naqu jechuudha. Innaa haala kanaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf
enabilii ka jette kana on gootan jechuudha. Enabilii ka jette kana on gootanii fakkeenyaaf asirratti send recording to this address jedha. Kanarratti kan isin iimeelii barreessitan, iimeelii abbaa barreessitanii sana abbaa jaalallee keessanii jechuudha. Yoo kan keessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan namaa dhaggeeffachuu kan isin barbaaddanu kan namaati. Jawaalli kun jechuudha kan jaalallee keessan irra jira. Iimeelii keessan akkasiin asirratti barreessitu gootan jechuudha. Asirratti bakka kana jechuudha. Jawaala keessan irratti hin buusinaa barbaaddan. Send recording to this address bakka jedhe kanatti jechuudha. Kana enabilii ka jette kana on gootanii ennaan on gootanii kana jechuudha. Enabilii ka jette kana on gootanii hoggatiin on gootan akkanas ni fida. Bakka kanatti filannoo lama sinii baasaa. Tokko akkaawuntii sila jawaala kanarra jiru sinii baasa. Inni kan biraan immoo aad akkaawuntii. Aad akkaawuntii bakka jedhe kana jechuudha. Keessa seentanii iimeelii ka keessantutti barreeffama. Amma fakkeenyaaf an hordofuu yoon barbaade jechuudha. Iimeelii kiyyan bakka aad akkaawuntii jedhe kanarratti kaa'a jechuudha. Siniif hagalu wanti kun iimeelii ka kiyya. Jawaal appilikeeshinii kun jechuudha jawaala naman hordofuu barbaade irra jira jechuudha. Amma jawaalli kun jechuudha kan akkanatti isin agarsiisaa kun kan naman hordofuu barbaade irra. Asirratti aad akkaawuntii bakka jedhe kanarratti jechuudha akkaawuntii kiyyanitti naqa. Iimeelii kiyyanitti naqa jechuudha. Aad akkaawuntii bakka jedhe kana. Asirratti immoo iimeelii kakiyya qofa kakiyya silaa irra jira isatu naa baate jechuudha. Fakkeenyaaf amma iimeelii kiyya irratti okkee godheen isin agarsiisa kanuma kiyya irratti okkee godhe jechuudha. Asirratti okkeetti godhee kakiyyatti. Kan nama biraa barbaadan immoo asirratti gargaritti aad akkaawuntii itti gootanii ka keessan jechuudha. Asirratti okkeetti godha jechuudha. Dubbii biraan qabu kalas. Waa tokko dubbii biraan qabu. Kun haala kanaan asirratti gargadi kanatti test connection jedha. Asirratti email isa gargadi kanatti barreeffama isin dhufa kana akkanatti cuqaastan jechuudha. Fakkeenyaaf gargadi kanarratti kunoo sending to text jedha. Test message sent jedha. Dhume bakka dhume jechuudha. Dhumeera anamma kiyya irratti hin godhe. Akkaawuntii kiyya irratti hin godhe. Iimeelii kiyya irra naa dhufa jechuudha amma fakkeenyaaf. Iimeelii nama biraa irratti tun godhee jiraadhe kan nama biraa irratti dhufa jechuudha jawaala biraa irratti. Ammaaliifuu viidiyoo akkanaaf waraabuun naa gabaabbatuufan kiyya irratti isinii godhe. Amma iimeelii kiyya keessa seenee ilaalla. Asirratti kunoo asirratti dhufeera jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti isinii dhufa. Kunoo asirratti dhufeera. Teekistiin godhe jechuudha. Wal taqabbaluun isaa kunoo kanaan beekama rikoordingiidha. Amma fakkeenyaaf dhaqeen nama bilbilee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf kun jawaala nama isin hordofuu barbaaddaniitaa jennu. Amma namaaf hin bilbilaa. Namaaf hin bilbila jechuudha. Namaaf hin bilbilee isin agarsiisa. Asii waraabee jechuudha iimeelii nama sanaa keessa geessa. Iimeelii keessa geessa. Halo, salaam alaikum. Waalaikum assalam. Akkam naguma? Nagaa wayyaa akkamat? Qoy mee booda sii deebisa. Ayyee. Amma ni argitanii iimeelii kiyya keessa dhaqeenaaf kaa'ee jechuudha rikoordii kana. Waan baay'ee nama rakkisuu miti dubbifamni isaa jechuudha. Wanni isinii yoo isinii galuu deemmoo keessaan naquunnamuu dandeessanii guruuppii illee ijaareen jira. Fakkeenyaaf amma kun asirratti baheeti jira. Asirratti isinii baasa jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti isinii fida. Fakkeenyaaf daqiiqaa xiqqoo keessatti isinii fida jechuudha. Hamma yoonaatti hin finne. Ni eegganna xiqqoo. Ni eegganna. Kunoo amma fideera jechuudha. Amma fideera rikoordii xiqqoo tureeti kan isinii fidu. Kanaaf jennaan amma daqiiqaa sekonduma 30 keessatti isinii fida. Kunoo amma akka isin argitanu naa fideera jechuudha. Kunoo bakka kanatti jechuudha. Gadiin buusaa amma. Gadiin buusaa. Amma jawaala kiyyara naa dhufe jechuudha. Jawaala nama biraarraa akka kiyyara naa dhufe amma gadiin buusa jechuudha. Gadi buusaallee yeroo gabaabaa keessatti gadi buusaa haala shabakaa keessaniitiin jechuudha.
Magannaa buusaara. Ala ni gannaa buuse dhaggeeffachuudhuma qofa kalas. Rikoordii waan waliin haasofne jechuudha. Haala shabakaa keessaniitiin isinii buusa jechuudha. Mamma buuseera dhaggeeffanna. Amma gadi buusaara. Gadi buusee hogganni fiixee jechuudha dhaggeeffanna. Amma gadi buuseera kalas dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha gadi buusee fiixeera. Kunoo kalas dhaggeeffachuu dandeenya. Yoo barbaanne jechuudha. Haala itti waameen. Kunoo haala kanaan dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Kanuma jechuudha dubbii baay'ee isin hin geessu. Inni kan biraan immoo asirratti automaatikaalii isaa yoo oon gootan jechuudha. Kunoo bakka kanarratti waan nu namaa waliin haasofne asirratti kunoo qabee isinii fida jechuudha. Rikoordi isinii godha yoo achiin cuftane inni isa jechuudha. Guyyaa isin itti haasoftane yeroo isin itti haasoftane wajjin jechuudha asirratti. Amajjii 4 jimaata jedha. Afaan Oromootiin irra buufadhe jechuudha jechuun jawaalli guutuun jechuudha yeroo tokko tokko afaan Oromoo iddee tokko tokko iddee hunda osoo hin taane iddee tokko tokkotti hiikuu qabeera. Kanas yoo ka barbaaddan ta'e keessaan nagaafadha yookaan yoo namni baay'een koomentii kana jalatti kan barreessu ta'e karaa ittiin isin irra bu'attanuu isin fayyadama. Asitti laa kunoo asirratti amajjii 4 jimaata jedha gosa tokko tokko hiikeera jechuudha jawaalli afaan Oromootti jechuudha. Amaariffatti silaa gaa guutuma hiika. Egaa barnoonni keenya irraa kanumaan raawwata yeroo biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha. Wanti dhumarratti dhaammachuu barbaadu kana wanti isiniif ergeef akka namni walitti loluu fi miti jechuudha. Habaratuudhaaf. Inni kan biraan immoo iimeelii keessan nam tokkotti kennuun barbaachisaa miti jechuudha. Inni kan biraan immoo namni isin bira jiru jechuudha. Namni isin bira jiru yookaan dingata appilikeeshina kana jawaala keessan irratti buuse isin hordofuu danda'a. Appilikeeshina kun jawaala keessan irra yoo jira kan dirqama ituu isin argin dhufe ta'e diileet gochuun furmaata isiniin jedha. Egaan barnoonni keenya irraa kanumaan raawwata yaada kanarratti yoo kan isin dallansiisu ta'e dhiifama guddaa isin jedha. Kan isinitti tolus yoo jiraate immoo yaadaan na deeggara. Subscribe naa gochuun irraanfatina.